namatu dhumate namatu miidhamaa jira waan akkasii argaati jirraa hanga ammaatti bakkoota shanitti nurratti fayyadamaniiru kanadaa namni qulqulleessu yookaan qaamni qulqulleessu yookaan biyyi qulqulleessu yeroo jiraatu irraa kaase Oromoonis waraanni bilisummaa Oromoos biras hin qabu hirkoo biraas hin qabu birmannaa biraas hin qabu wanni kuni akkasitti dhoksaan nurratti dhimma bahaa akka jiranii egaa yoosichi qaamni walabaa nurraa ragaa barbaadu jiraate itti fufamee himame irraa kaase dukkana keessatti dhumataa jira uummanni Oromoo gara lixaa jiru kun. Mallattoolee amma naakaafteen ala waan qabatamaan amma namoota isaanii booji'aman yookaan immoo meeshaa caccabee lafarratti bu'eerraa wanta argame jira. Eeyyee ragaa qabatamaa harkaa qabnaa dhukaasa bifa aaraan itti dhukaafamee mallattoolee ammasiin jedhe hundumaa nurraan ga'e sanaa qala'aa wanni sun keessaa dhukaafamellee harkaa qabnaa inni kuni qaamni walabaa waan kanaa qorachuu danda'u yeroo jiraattetti ragaa qabatamaa guutuu waliin kennuufii ni dandeenya. Hedduu gaarii gama kaaniin kanaan dura araara jedhamee waraana bilisummaa Oromoo keessaa ijoolleen haga wayii galanii turanii ijoollee galan kalas xollaa itti galchanii rakkina tuumaa akka jiran gabaasti nu ga'eera. Araara sana itti fufee wanti yaalame jira amma ammaatti. Dubbiin durumaati bade araarichiyyuu durumayyuu araara kan taane hileen jiraan. Maaliifi uumamumarraa namoota qaama koree araaraa sana ta'antu rakkoo qabu isaan irraayyuu rakkoo qabnaa jedhee dubbateetiin hin ture. Abbootii gadaa yeroo jedhamu sirni gadaa Oromoo seera mataasaa danda'e qaba. Oromoon gadaa meeqa qabaan beekamtu gadaan eessa jirtiin beekamtu. Namoonni abbootii gadaa jedhamanii namoonni jaarrolee araaraa jedhamanii namoonni koree teknikaa jedhamanii awweeka hin qabanii akka waraana raayyaa ittisa biyyaa jedhamee nutti bobba'ee sanaattidha meeshaa hidhatanii nu lolle malee hedduun isaanii mootummaa gama waraanaan injifatamaa jiru hafuura baafachiisuu fi warra dabballummaa nurratti dalaguuf yeroo adda addaa shira adda addaa dalaganfaatu keessa jira jechuudha. Warra adda bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa keessa balleessuu fi karoora tartiimoo qabatee nurratti sosso'aa turetu jaarrolee araaraa ta'e. Wanni sun jalqabarraa baduu ishee himeen ture. Garuu yoo dhugumaan akkuma ololli adda addaa Oromoo irratti dhukaasu mootummaan qadda Oromoodha nuun jechaa turanii nuti illee Oromoo irratti nuti ka dhukaasnu sirna EPRDF TPLF'n kaleessa bu'uureffame isa sanatu jijjiirraa hundee hin arganne haaromsa jedhanii haaromsi suni haaromsa achumatti namni wal jijjiire malee filmaan hin taane mootummaa makaleessa parsantii 99% maaloo injifannee jedhu nama wal jijjiiree achi taa'e uummanni Oromoo kan inni hubachuu qabu fi saboonni cunqurfamoo Itoophiyaa keessa jiran hubachuu qaban isa kana namatu wal jijjiire malee sirni akkasumas paartiileen kaleessa irratti fincilamaa turanii fi wareegamni irratti kaffalamaa turame isaanuma sana kanaafi Oromoo irratti illee dhukaasneetiin jechuu kooti sirna irratti wal dhabdee kanaan dura tureetu itti fufee ammoo haa ta'uuti uummanni Oromoo hubannoo gama kanaa yoo kallattii kana qabate nutis nagaan ni bu'a ta'ee nagaaf jecha waraanni baname isa sanaaf carraa kennina jennee osoo beeknuu huba waliin akka sareen jette sanatti daguullee haa ta'uuti nagaaf jecha dagachuu waanuma jira jennee yeroo itti fudhannee ilaallee wanni sun akkuma atuu argite akkuma jalqabarraa himellee dhugumaan nagaa ilmaan Oromoo gidduutti buusuu fi saba Oromoo fi rakkoo xumuranii guduunfaatti gochuuf jedhame osoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo adeemsa tartiimoo keessa dadhabsiisuuf dhabamsiisuu irratti namoota qabatetu caccabiinsa waraana diiguu fi haala amma kunoo Oromoon keessa seenutti galchuu keessatti ta'ee jechuudha. Wanni kuni egaa lama nan suufan jette jaartiin qullubbii hatteedhani Oromoon egaa lama caalaa irrallee kuma meeqayyuu suufamu ammoo kana booddee araarri kun bifa kanaan ta'uu hin danda'u. Osoo kanaanis hin ta'inis immoo jalqaba haal duree waraanni bilisummaa Oromoo kaatetu ture yoo kun guutame
gajjitame taa'ame waa'ee araaraa rakkoo saba Oromoo hundeerraa furuu haa ololaa fi bu'aa siyaasaa yeroo gabaabduuf hin ta'ini irratti walaasahame namatu yeroo dheeraa walajjeesaa ture qabsoo akka bobbaa loonii miti waggoota 40 fi sanaa oliif adeemsifamaa ture kuni taa'anii wal haasa'anii bilcheessanii xumura itti gochuu qabna kan jedhutu ture kana hundumaa haalduree kaa'annee turre sun hundumti cabsamee diniini ammoo sadarkaa dhaaba waliin haasa'aniitiniini sadarkaa mootummaadhaan wal haasa'ee xumurachuu osoo hin taane akkuma miidiyaa adda addaa irratti illee argitanii dhageessaa turtanillee waraana sadarkaa miseensaatti gadi buusanii nam tokko tokkeenii diiguu irratti kan hundeeffamee fi Oromoo fi boolla awwaalaa qotuu kan fakkaattu kan tolfametu ture. Egaa kana hundumaa ilaallee qabsoo sabni kun waggoota hedduu dhaloota irraa dhalootatti dabarsaa fidee nu biraan ga'e kan harka kennachiisuun hin taatu dhaaba qabnaa dhaaba keenya keessatti rakkoo yeroo dhalatu dhaaba kana ittisuuf itti wareegamuu fi waadaa itti seennee dhibbuu santu nu gaafata waan ta'eef ofirraa ittisuuf dirqamas qabna waan ta'eef araarri sun kana booddee haala amma itti adeemame sanaan itti hin fufuu jechuudha. Yoo bifa sanaan itti fufamuuf namoonni akka kanaan duraatti obsaan bira dabarre sun sochii kana taasisanii nama hidhatee nu lolarraa addan jiranii kanaaf waan irra ga'amu gaafatama isaanii isaan harkaa qaba waraana bilisummaa Oromoo miti. Ayyee haala hamma jiruun immoo biyyi sun rakkoo addaa keessa galtee naannoo keessa warri Amaaraas kaka'anii uummatis mootummaan humti sunuu dhiphina guddaa keessa jira. Waan kana ilaalchisee yaada isin qabdan akka waraana bilisummaa Oromootti maali? Rakkoon kun har'a dhalate miti. Rakkoon kunis akkaataa amma deemamuun tasuma furmaatan argatu. Kuni ejjennaa adda bilisummaa Oromoo bu'uureffamuurraa kaasee hanga har'aa jiru hin daddaqamnee fi yeroo ilaallatee irraafamneeti. Rakkoon amma adeemaa jiru rakkoo bubbulee kulkule furmaata argachuu danda'u mirgi hiree murteeffannaa saba Oromoo Oromooni Oromoof ta'u ilmaan Oromoo of keessaa filatanii fi guduunfaa xumura gabrummaa itti godhanii raawwatu waraanni bilisummaa Oromoo isa kana beeka. Wanti yeroo dhuftu bubuutuuni qabsoo keenya galma gahuu dhorkitu inni kun addi bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf dura dhaabbataa ture ammas yeroo namoonni hedduun adeemsa qabsoo bilisummaa daandii dheeraa adeemee dhufe kana iddoon taa'ameen gahanii xumura jalatti daddaaqsanii injifannoo bubuutuu baay'ee fakkeessii fi miidiyaa irratti cucculuqee argisiifamaa ture irratti daguu seenan waraanni bilisummaa Oromoo gaaf tokkoyyuu dalagaa isaaniifne daguu sana hin dhabne. Rakkoon ammaa adeemaa jiru kunuuf haaraa miti. Wanti haaraa ta'e itti dabalame tokkollee hin jiru. Nuti inni kun kaleessa jira qabsoon kun hanga itti fufee jiruttis rakkoon kun hanga hundeerraa furmaata argatee Oromiyaanii hiree murteeffannaa mataa ishee mirkaneeffannetti booritti itti fufaa yaanni nu qabnu kanuma. Wanni gara Finfinnee gara eessaa gidduu galeessaa maal jedhanii amma adeemaa jiru Oromootu of xiqqeesse. Tigraay keessatti har'a yoo laalte dhaloonni Tigraay keessaa taankii fi meeshaalee gurguddaa daandiirra dhaabbatee deebisaa rasaasitti dhuka'uu miti namni haballaan rukuta'u. Amaara keessatti har'a qawwee qabatanii hiriira bahanii qawwee hiikkadhaa miti maaliif qawwee qabatanii hiriira baatanii jedhanii namni gaafatu hin jiru. Oromiyaa keessatti garuu sabni Oromoo kaleessa qawwee dhabaa fi gabrummaa jalatti kufe. Har'allee akka qawwee kan harkaan qabanne qawwee qaccabbiin harkaa qaburraa hiikkachuu irratti xiyyeeffate. Kun baay'ee qaani. Sabni Oromoo gaggara galchee of ilaaluu qaba. Sabni guddaan hangana ga'u kuni rakkoo akkanaa kana keessatti waggaa 100 meeqa dhoqqee keessaa jiraachuu irra hin jiraatu. Qawwee dhaba gabroomneedha. Qawwee walirraa hiikuuf immoo gabrummaa hamtuu dhaloonni illee bara baraan ofirraan kaasuu hin dandeenyetti wal dabarsuuf immoo boolla hamtuu keessaa wal baasuu hin dandeenye walii qotaa jirra. Walaa qusannu waraanni bilisummaa Oromoo irree fi gaachana saba Oromooti. Jaalala saba kanaati qaba. Yoo rakkoon jiraates, yoo bal'oon jiraates, yoo wal qusannerra wayya haalli asii as deemaa jiru kun
saba Oromoo gaarii miti. Namni hundiyyuu lafa jala wal ijaaree hundumti isaammoo ollaa Oromiyaa ta'ee Oromiyaa handhuura keessatti itti marsee jiru kana keessatti qawwee walirraa hiikuuf tattaafachuun kun salphina hin taanetti nu keessaa kan qullaa buusee jiru Oromoo qofaa, kan namaa sochoosaa ka jiru, kan namaa ijaaraa ka jiru Oromoo qofaa. Mee walaa dhufannuu ka jenne kanaaf jechuudha. Irra hedduu garuu akka nama jireenya dhuunfaa ofii wayii tokkoo fi qabsoo gaggeessaa jirutti ololli hamtuun saba kana irratti gaggeeffamee waraana bilisummaa Oromoollee akka bulguutti dhiyeessuuni jibbiinsi addaa keessatti akka uumamullee diigumsi addaa keessatti akka uumamullee taasifame jechuudha. Oromoon kaleessa Finfinneef boo'a. Heengaddas Finfinneef boo'a. Har'allee Finfinneef boo'utti jira. Daangaan Finfinnee haa sararamtu jechuutti jira. Kana jechuun Oromiyaa nan Finfinnee nan keenya jechuu miti jechuudha. Daangaa maaliif sararama? Finfinneen kan Oromooti. Yoo barbaachisaa ta'e hanga Ambootti guddachuu dandeessi. Hanga Adaamaatti, hanga Arsii, Shaashamanneetti guddachuu maaltu dhorkata? Maaliif sararama? Lafa Oromooti. Haa sararamu kan keenya miti lafa nuti achirraa qabnu hanga geenyu iddoo keenya nuusumaa inni sun kan namaati jechuudha. Dhuguma immoo Finfinneen kan namaati har'a. Warqiini kan koo ta'e morma keerra jiru anaaf qabeenya miti. Akkasi jechuu Finfinneen har'a Oromoof. Wareegamni kaleessatti kafalamaa ture ammallee abbaa biyyummaa Finfinnee irratti mirkaneeffanne fi galmaan Oromoo dhangalaasaa jira. Beekaa hedduu mana hidhaatti nu jalaa guutsisaa jira. Kana hunda kasibee isa ammati jette kanaa jechuudha. Ilaalcha maalii qabduu jette kana. Kana hunda kan fide guduunfaa yoo itti goone malee xumuran argatu injifannoo xiqqootuuni daandii gubbaa dhaabbanne dhiichisuu keenyatu kana fide. Finfinneen qonnaan bulaan naannoo ishee jiru irraa buqqa'u borullee buqqa'uu ni danda'a. Too Finfinneen ka Oromoo iyyuu taate gaafa buqqa'u garuu qonna dhiisee gara induustiriitti guddateetu magaalli Finfinnee hanga Ambootti guddattee qonnaan bulaa achi jiru sana jireenya isaa fooyyessitee lafa isaa irratti abbaa qabeenyaa isa gooteeti. Har'a Finfinneen qonnaan bulaa Oromoo tokko miiliyoona meeqatti dhangalaastee yoo buqqiftellee qonnaan bulaan kun achii ta'ee miiliyoona kana akkaataa dhimmatti bahanii waarra dhimmatti godhanii gara induustiriitti guddachuu danda'an hin beeku. Lafa isaanii gurguraa maallaqa isaa immoo iddoo irratti hojiirra oolchuun beeku lafa dhabee maallaqa dhabee hundeen badaa jira. Kana Oromoon wanni inni keessa galcheenee iccitii dhokshaa akkasii hundeerraa nu balleessanii garuu dadhabee injifannoo xixiqqootiin dhaadachaa fi dhiichisaa oolu jechuudha. Boru garuu Finfinneen kan Oromiyaa yoo taate daangaan sararamuu hin jiru. Hanga barbaadde guddatti lafti naannoo ishiin nama irraa kaasuu sun immoo namtichi kaleessa qotee guyyaatti tokko yookaan lama nyaatu induustirii gurguddaatti jijjiiree magaala guddiseetu biyyallee gara addunyaan har'a itti jirtu meetiroopoolitaansii fi warra jedhama akkaataa sanaan guddataniitti guddata biyyaan isaatii jechuudha. Kuni hundumti kan ta'uu danda'u garuu iyyaan miti injifannoo xixiqqoo fi bubuutuutiin doyyamuun miti Oromiyaa keessa rakkoo jiru hundeen furuunii jechuu barbaada. Hedduu fayyaa ta'e mee gara xumuraa irratti haala amma deemaa jiru kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo irraa maal eega maal akka godhan barbaadda dhaamsa gara xumuraa irratti onaa kennite jedheen. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a haalli itti hammaattee rakkoon itti dhuftee gibiraanee qaddarbee qaqqabiinsi meeqa diina injifateetu fira isaatiin kan kootu ka'eetiin shirri guddaan irratti xaxamee waan hedduu keessa darbee beeksisee waraan of tuqquu jiruu fi waraana injifannoo kanaan dura argataa ture duubatti adeemsifamee deebi'ee qabsoo eegalaa jiru rakkoo guddaatu isarra gahe ammoo kaayyoo lubbuu kennee bahe hanga lubbuun sun isa harkaa baatu lubbuun sun lubbuu uummataati isa keessa jirti malee waadaa gadi uummataaf kenne waraanni kun silaa soobidda lafaati saba Oromooti. Ammoo qeerroo bilisummaa Oromoo qarree dardara shamarran jaarsaaf jaarsii walumaa galatti uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kana har'allee taanaan dhaamsi dhaamaniitu hin jiru waliin jirraa wal arguu jirraa wal keessa jirraa ka bakka adda addaa irratti burjaa jedhinsa adda addaa keessa seenee jiru yoo ta'e malee naannoo sochiin waraana bilisummaa Oromoo irra jiru hundumaatti uummanni manni irratti gubataa ajjeefamaa
hidhama hiraarfama har'allee waraana isaa ilmaan isaati waan ta'eef ofitti qabatee lubbuu jiraachisaa waliin wareegama kaffalaa jira.